kaabaa kibba baalitaa irraa gubbaa jalaa gubbaa achii gadii asii olii hundi keessan akkam jirtu baga nagaan jiraattan kun komeediyaan Buzex Boharsaati kun immoo maayikii kooti achii booddee tokko lama sadii utuu hin jedhiin ani 10 irraa ka'ee 23 wajjaa maaliif Boharsaati deebi'ee kiliipii yeroo meeqa waraabaan jira yeroo meeqaan irraa dhiisaa jira. Kanaaf warri na dhageessan hundi keessaniyyuu jechuudha. Kan amma daawwachaa jirtan BMM Oro yookiin komeediyaan Buzex Boharsaa kun Buzex Multi Media Buzex BMM jechuun Buzex Multi Media of Oromia and Oromo Afaan Oromoo nama dhaga'u qofa na jedhu Ingiliffaan wanta jirtan sobeetan muurii qabadhan hamaariif koo shafaafaa waan taateef hin barbaadu. Kan hamaariffaa beekus nan beeku waan ta'eef kan hamaariffaa danda'us wanti hin jiru waan ta'eef kanaaf qabsoon xiyya akkan ittiin jiraachaa jiruuf ittiin jiraachaa tureef uummanni na deeggaraa tures hundi keessaniyyuu warra afaan kana beektan waan taataniif akkasuma hojjedha. Si booddee dheengadda waan siyaartu tokko waan si gammachiisu tokko dheengadda intalli tokko biyya alaatti dhuftee si booddee himuudhaan ta'ee waassaappiin ta'een beeku wal jaalatanii jiru. Si booddee akka ittiin ijaan arguu malee beeku kanaan dura gaafettu kit ijaan arguu malee jaaladheen beeku kanaan dura rakkoo immoo wal jaalachuun amma reefuun argaa jira. Himoon addii godhe jaaladheen kun hojii mankaraara. Egaa gaanii targu itti roomeen argaa jira waa mara. Ijaan arguu rakkoo immoo wal jaalachuun amma reefuun argaa jira. Himoon addii godhe jaaladheen kun hojii mankaraara. Egaa gaanii targu jaaladheen argaa jira waa mara. Natutti baafate maqaa amala isaatu akka reetti. Obbo Korbeetti taabolee rafaa oolaan baree gurbaan darbeetti. Obbo Korbeetti kawurri baajimaa qophaan dheeraa oolaan baree gurbaan akkuma reetti. Obbo Korbeetti kawuu shiishaaf kawuu cabsiif mana raqeetti. No Obbo Korbeetti gansaba koon gudunfadhee biyya laatii dhufe fixee galcha sharfeetti. Obbo Korbeetti anillee nan garagaruu gurbattiin kun maalitti deemti? Waaqayyo ishee gargaaru jechuun namni gaafa amma Buzeenis himoo fayyadama. Buzeenis ni qaba. Garuu wanni kaayyoo malee taatuu fi wanni gaafa ati akka barbaadde tokko dhufee maanni inni uddaa'ee siin jedha dhugaa hartaa barate. Waan isaan beeku waan ifa qabdu hin beektu yookiin aartee dhudhaa yookiin gammaddee dhudhaa yookiin immoo maal jette yookiin immoo aartee qamaata yookiin gammaddee qamaata yookiin hojiif qamaata. Na dhaggeeffadhu. Achiin booddee tokko dhufee maal wanni kun immoo muka lama kennimee siin jedhamu. Achiin booddee jalqabeera. Fudhu boriin bitattaa itti muudii qabattaa jechuudha. Boriin bitatta waan ta'eef achiin booddee bilbilas nama harkaa fuudhee bilbiluu danda'a himoo nama dubbisuu danda'a maal jechuu danda'a. Namni immoo alaalatti wal hin beeku. Alaalatti kan wal beekuu dandeenyu yoo gorsa walii dhageenyu. Garuu dhimmi jiru warri namoonni al tokko
waan namni jedhu nagaan gocha namaa dhaggeeffatu. Dheengaddaa yeroo tokko dheengaddaa maaliin jedhee ture aartii Oromoo ni guddisna. Aartistii Oromoo wajjin ni dhaabannaa. Haga dandeenyu jennee ture. Gaafas eenyu wuskee dhuguu naan jedhe. Eenyu wuskee dhugu gaafas yeroo aartii Oromoo guddistu eenyu wuskee dhugu. Haga irratti eenyu wuskii dhugee eenyu aartii Oromoo wajjin dhaabbatee hojjechaa jira. Isa kanaaf namoonni barnoota isinii kennuu barbaadu jechuudha. Namni ni deemaaf hin deemina. Namni ni nyaataaf xibsii ilaaltanii xibsii nyaatamuu qabatanii boorsaa qullaatti hin deemina. Sammuu qullaas itti hin deemina. Yeroo waa hojjettan waa jimaan by the way waan haaraa sii kennuu hin qabu. Jimaan muudii ati qabdutu si haaressa. Irriba bartee yoo ta'e achii booddee wookii goota yoo ta'e magaala keessa olii gad deemta yoo ta'e gadi teesseeti waa barreessaadha malee. Jimaan beekumsa keessi hin kennu. Beekumsa jimaarraan argattu. Beekumsa baratti argatta. Baradhu. Gattaa'ee baradhu. Teessoo kee lafatti cufiitii gattaa'ee baradhu. Kitaaba dubbisi. Sana booddee odoo sanan baraniyyuu sammuu kee hagaa matta'aa barsiistu teessee waa hojjeta. Garuu ana Buzee wajjin yoo dhufte qamaateedha. Garuu suusee miti. Waa irraa barra oguu walaloo irratti isin dhiyeessaa galatoomaadha. Kuni Buzeedha. Takkee wajjinis yeroo dhiyoo dhufna. Amma waa hunduu daandii ani barbaadu. Naa qabatee jira. Galatoomaa hundi keessan bakka jirtanitti isin booddee Tin tataan tun tataan taan titita tin tampaan taan tutumpaan tatitaan kuptitiin tututa antum tin tampaan taan tititi tu